Amma hiriyaa keenya tokkoof ni bilbillaa. Bilbilleetu waajjira poolisiitti akka inni barbaadamutti himna. Achi booda ri'aakshinii inni agarsiisu waliin hordofnaa jechuudha. Waan inni jedhu yookiin maal akka inni jedhu waliin hordofnaa. Nan bilbilaa na eegaa. Waamaa jira. Hello. Akkam. Nagaadha. Fayyaa jirtu? Jirra waajjira poolisii raasii bilbilaa jirra. Waajjira poolisii? Waajjira poolisii raasii bilbilaa jirra. Atattamaan akka waan qabdu qabattee akka nu biratti argamtu sin jennaa. Kanaaf yoo daftee akka antini jettu. Maaliin godheera maaliin balleessee ture? Jechuun manatti yoo dhufne adabbiin isaasitti wanta guddachuu danda'uuf atumti fedhii keetiin akka bakka waajjira keenyaatti waajjira poolisiitti akka dhuftu sin jechuu barbaanna. Maalan godhee maalan balleessee hin jedhee? Maalan balleessee? Achumatti otoo haasofnee wayyuusa. Egaa iyyuu buleessu. Bilbilaatiin nan doorsisiini. Kottu afaan beektu sin dubbisa manuma kiyyatti. Afaan beek jechuun kuni anattis ajajatu laatamee wanta sin jedhu kana otoo hojiirra oolchitee baheessadha jechuun callisiitti kottate waajjira poolisiitti. Ajajni barbaadamee yoo laatamu ajajama murtiitti alan deemanii mana kootii silkiitiin abbaan feena waame. Amma kumaandi poostiidha obboleessoo. Afiddan na ajjeesta malee maal la gootu? Na ajjeesta malee maal haala kenna gootu? Bakka. Anaan doorsistamu? Akki surree kee fannisii doorsisi. Karkarroo. Harree. Eeshi, ciao. Hin cufeen irratti. Bakka bigi cufi.